Yoo argamuun jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessa hin naguma jirtu jawaattu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoon isiniin jedha. Akkam isinii hedduu jettanitti nagaa Waaqayyo isinii kabaayee jechuun jaalladha. Har'a immoo kun bakkeen jiran isiniin jedha hordoftoota kiyya. Karaa deemee dadhabee hin jiran isiniin jedha. Ijoollee mana barumsaatiif huccuudhaaf dhiyoodha garuu miilaan aduunis jira. Waan ta'eedhaaf baay'ee tokko nama dinqisiisan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Karaa daawwadhaa achumaanis. Qabbanni tamirii jira kun tamiriidha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Garuu baay'ee tokko ulfaata. Isiniin jedha jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya. Kun tamiriidha. Akkasa biyya keenya meexxii fakkaata. Isiniin jedha jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya. Amma mucaa eeggachuun jira. Isiniin jedha. Ammallee hin baane gadi. Makiinaa darbuutu jira sagalee yoo dhagaame isiniin jedha. Heelikaapteriin fe'i. Innaa isa eeguutti hin jira tamirii kana daawwadhaa masti. Yeroon godhachuu isaa darbeera garuu amma. Bishaan akkasitti ho'oo baafame. Bishaan akkasitti ho'oo baafamee godhataa fi akkasa biyya keenya callisee akkanumaan hin godhatu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Rakkisaadha. Kunoon bareeddi miti. Gaxaree isheetti garuu alaayin jechuu gooti. Mucaan ammallee gadi hin baane asiinis tamirii dhumatu jira. Asiinis tamirii dhumatu jira. Akkuma argitan kunoo asiinillee tamirii dhuma akka jirutti. Allaa nammaa isa eeguutti hin jira ammallee hin dhufne mucaane. Isinis ammasitti daawwadhaa jedheetan isiniif waraabatti hin jira isin jedhaa hordoftoota kiyya. Bana kana yeroon ilaalee biyya keenya bunatu akkas jimmatti bunatu baay'ata waan ta'eedha. Akka kanatti qabbanni aduun nama argu jechuudha. Kun akka jiruun tamiriidha gara gamaatiinis gamanaanis. Isiniin jedha. Hamma mucaan dhufee galluutti hin dheerata waan ta'eedhaaf nageettiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa fayyaanaaf ta'a isiniin jechuu jaalladha.